hunduu quba nutti qaba garuu quba nuun qabu akkuma quba nutti qabu immoo quba akka nu qabus barbaanna beektaa nuti so kanaaf namoonni akka Daawit kana luuzii gochuun qabu hawaasni keenya namni kun muuziqaa Oromoo kana international godhee hojjechuu qaba akkatti hojjetu haalli jireenya isaa mijachuu qaba waan ta'uu qabu nuti ummanni nuti irraa dhalanne beektaa nuuf miti beektaa warra gudeeda isaa keessaa baanee miti urmaafu nama siree irraa bu'ee ciibsu gadi galoon immoo hin dhabamu addaggeen immoo hin dhabamu asumeen hin dhabamu as dhiyoon hin dhabamtu beektaa kanaaf uummata keenya irraa abdii guddaa qaba waan ta'eef nu ijaaraa bakka dogoggorretti nu qunxuuxee nu adabee nu sirreessaa waan isaa gammachiisne kanatti immoo mataarra nu baatee deema saba kanarraa dhalachuu waan guddaa dirqamaa miti dirqamatti kennaan jiru just agartee calaqqee hawaasa tokko yaaluu nu taalteettuma gaafa ishiin geerarsaanii kaan jajjee kaan abaartu kaan immoo kaan doorsistee kaan moosistu kaan onnachiistu qofa sanyii namaa jechuun bu'aan qabu ያለውን የሰጠን ፉጋ ይባልም ጀቴ ወሬ ወይ ማላን ሻዱ ወይ ማላን ፎን ራጭናን ሶራላቲ ተኡኒ ባተላ ባተላ ወላ ጀቤ ፈኑ ዋኖፊ ፎን ኢጋን ጀባታ ወላ ጀቤ ፈኑ ዋኖፊ ፎን ኢጋን ጀባታ Andu jalatu phone igan jabata Dev Daawit Taaddasan almost waggaa 7 folbeekna kan nuti walitti dhufne tokkoffaa Oromummaa kan lammataa ogummaa so karaa ogummaa isaatii nama mudaa tokko hin qabne nama uumamaan uumamni dandeettii gahaa isa badhaaste dandeettii isaa kana ana qofa osoo hin ta'in warreen na caala muuziqaa keessa turanii fi namoonni na caala muuziqaa beekan seeraan waa'ee dandeettii isaanii na caala ibsuu danda'u jedhee yaada. Daawit muuziqaa qofa miti kan hojjetu muuziqaa qofa miti kompoos kan godhu artistootas hojjeta artistii Oromootu hojjetee baasa akka muuziqaatti jechuudha. Fakkeenyaaf nama biraas siyaamuun hin barbaachisu ana mataa koo jechuudha. Daawit sirba koo qofa otoo hin taane anas artistii akkan ta'utti na hojjete jechuudha. Ideolojii garaagaraa nama qabu. Miira garaagaraa sagalee garaagaraa nama qabu wajjin halkanii guyyaa nama hojjechaa oolu jechuudha Daawit jechuudha. Kanaaf mana barumsaa guddaadha. Daawit Taaddasaa anaaf isa jalqabaati. Yoo dandeenya aga addunyaatti akka guddatuu barbaanna waan ta'eef sanaaf itti dadhabnuu qabna hamma yaadame ol yaadannee jedhu sun yaada koo waan ta'eef daran dinqisiifadha. Albama koollee hedduu isa faanaan jalqabee itti deemaa jira jechuudha. Daawit Taaddasee anaaf nama tokkoffaadha. Daawit Taaddasee dandeettii ga'aa fi sirboota aadaa ammayyaa godinaalee Oromiyaa guutuu fi kan addunyaa irratti sirboota addunyaa irratti beekamoo ta'an riitimiiwwan addunyaa irratti beekamoo ta'an hip hop R&B muuziqaalee hedduu nama taphachuu danda'udha. Daawit Taaddasee sammuu cimaa fi dandeettii ga'aa qabaachuudhaan Daawit Taaddasee nama baay'ee cimaadha jechuun barbaada. Keessattuu hojiiwwan irratti dadhabbii jabaa fi beekamtii koo ana Oromoo biratti beekamu biratti keessattuu wanti biraa wanti Daawit Taaddasee adda taasisu kiiboordii qofa qindeessuu qofa miti. Miiksiis ofiin hojjeta, liidii ofiin taphata, beezillee ofumaan taphata. Kanaaf namni kun nama dandeettii hedduu farqatti qabateetu jirudha jechuu barbaade. Daawit qindeessitoota biraarra waan adda isa godhu muuziqaa ammayyaas aadaas yoo bira geessite miiksiingis hundaa'u beezis illee of danda'ee nama dalaguu danda'u nama cimaadha jedhee tana baay'ee nama cimaa sadarkaa
amma jiran keessatti ijoollee keenya keessa baay'ee anaaf iddoo guddaa qaba. Namni kun waan jedhu hin beeku anaaf iddoo guddaa qaba. Sirba warraaqsaa dalaguu irratti, sirba aadaa dalaguu irratti kamuma kamiinuu sambicha irra darbee akka namummaatti illee daa'it baay'ee nama iddoo guddaa qabu namaaf. Nama oolmaa guddaa artii Oromoo keessatti oolmaa guddaa oolaa ture jechuudha. Ani dandeettii isaa nama baay'ee dinqisiifadhu. Keessattuu hojii inni qindeessu hojii baay'ee dhama qabu, hojii mi'aa, hojii gurra namaatti tolu, hojii hawwataa ta'e weellistoota tokko lama jedhee warree inni hojjeteef maqaa waamuu baadhullee weellistoota Oromoo qaban keessattuu warreen yeroo ammaa sirboota warraaqsaa irratti hojjetan hojii gurguddaa hojjetee jira. Muuziqaa baratee hubannoo jabaa qabu nama muuxannoodhaan hojjeta osoo hin taane nama barumsa isaallee qabu waan ta'eef xiqqoo warra kaanillee akka addaa dinqisiifadha. Maaliif qindeessuu qofa otoo hin taane meeshaalee muuziqaa adda addaallee taphachuu akka danda'u nan argaa waan ta'eef karaa kanaa xiqqoo warra kaanirraa nama hedduu hubannoo qabu jedheen ilaala. Seenaa isaanii beekaa Daawit Taaddasee qindeessaa muuziqaa baay'ee cimaadha. Artii Oromoo keessatti namni isaan beekne hin jirudha. Baay'ee bakka akkaataa isaa wajjin walii galuu danda'u baay'ee mataa ofii keessatti cinqamaan isa bira deemee turedha. Gaafan deemu immoo wanta nan yaadee fi Daawit gaafan argu adda adda Daawit nama ajaa'ibaati baay'ee. Anaaf Daawit qindeessitoota muuziqaa Oromoo qofa osoo hin ta'in namoota gurguddaa jedhamanii waamaman akka biyyattii guutuutti amma kan akka Abagaaz Kibroo Shoottaa fa'aa, kan akka Lubbuusaa Hamaaruu, Eeliyaas Malkaa kana fa'aa anaaf jechuudha. Maaliif hojii isaanis nan dhaggeeffadha waan ta'eef dandeettii isaa sana kallattii sanaaniin laala. Haa ta'u innaan Daawit jalqaba walitti dhufu hariiroon inni fi Eeliyaas Malkaa qaban jabaa akka ta'e qubanan qaba. Eeliyaas illee dhufee istuudiyoo isaa akka buluu qubanan qaba. Inni illee Eeliyaas bira akka deemu qubanan qaba. Inni illee addatti Eeliyaasiif dandeettii Eeliyaas kana addatti akka kabaja guddaa fi dandeettii isaa akka inni moodeela godhatutti nan beeka. Anyways dandeettiin isaa nama mudaa hin qabne beektaa. Haa ta'uti garuu tarii hojiin isaa kun akka isaanitti bahee hedduminaan uummata biratti gatiin qaqqabneef adda hin bahin malee akkaataa walitti dhiyaannee dandeettii isaa beekuu anaaf nama cimaa qindeessaa muuziqaa fi miiksii gochuudhaan nama uumamni saba dhaaste nama jabaa keenya jedheetiin fudhadha Daawit. Kana keessatti egaa namoonni aartii keessa jiran immoo ogummaa isaanii akkatti investi godhanii itti fayyadamanii maqaas jireenyas gahaa ta'e akkasittiin jiraatan waan nama gaafachiisu miti waanuma quba qabnudha. Gara keenyaatti gaafa dhuftu xiqqoo rakkisaadha. Amileen hin jirti natti dhaga'amte beektaa. Uummata keenya tokko godhanii onnachiisanii waa baay'eedha beektaa. Dhaloota irratti 2, 3, 4, 5 irratti hin kaa'e beektaa. Full time isaa hojjetee umurii isaa guutuu. Umurii ofiin jiraate. Ofiin jiraate. Ofiidhuma xinnoo immoo nagadee namichi kun naggaadeen isan gargaaru jechuudha jedhee tan amma gaalaa dadhabina kiyya ta'uu danda'a beektaa. Ani fakkeenyaaf Caalaa Bultumee yeroo yaadadhu Daawit Taaddasaa yaadadha. Gitaachoo gaafa yaadadhu Daawit Taaddasaa yaadadha. Qabsoo Oromoo gaafa yaadadhu Daawit Taaddasaa yaadadha. Maaliif jireenyi koo guyyuu muuziqaa hojii waan ooluuf muuziqaan kun akkamitti akka dalagame haalan keessa jiraadhee waanan beekuuf namni sun akkam keessa jiraatee waan kana akka dalage waan hin beekuuf jechuudha. Uummanni inni fagoo garuu weellisaaf akkuma isin jedhe yeedaloo walaloo isaa quba qaba. Wantoota muuziqaa duuba jira kana quban qabu. Irra caalaan garuu waan muuziqaa duuba jiru sanadha kan weellisicha weellisaa godhu. So Daawit Taaddasee ana qindeessaa qofa osoo hin taane qabsaa'aadha. Dandeettii qabuun saba kanaaf hidhatee ga'ee isaa baachaa ture. Yerootti waan garaagaraa sodaatamutti illee sodaa tokko malee cabsee nama
sirboota keenya adda dureen qindeessaa ture jechuu barbaade. Kanaaf Daawit Taaddasee hagam beekutti baay'ee nama cimaa fi nama jabaa. Daawit Taaddasee haga guddachuu qabuu fi haga mul'achuu qabu mul'anne. Hojiiwwan kiyya dabalatee hojiiwwan namoota bebbeekamoo kanaa caalullee uummata Oromoo biratti hojiiwwan ija ta'an nama dalagee garuu bakka isaaf malu bakka ga'uu qabu nama hin geenyedha. Toonnuffiin rafnee itti kaanee otoo rafin nu eegee aartii kanaaf gumaacha guddaa gumaachaa ture jira jechuudha. Qabaannus dhabnus rakkachaa jechuudha. Yeroo mana kiraatti rakkatan jira. Yeroo nu konsamshiniidha wanna barbaadamu itti rakkatan jira. Waa kanaa chaalenjii kanaa hunda keessa darbee itti kan muuziqaa hojjetu of dabarsee kennee amanamee jechuudha. Abbummaadhaan nama hojjechaa jiru Daawit nama guddaadha. Daawit dhugaa dubbachuudhaaf Daawit nama guddaadha. Dura weellisaa ta'uu kun dura nama ta'uun akkanarra jiru. Nama na barsiisedha Daawit. Nama ergan ta'een booda immoo nama jechuun nama wanta amanamuuf aarsaa kanfalu ta'uu irraa baradhe Daawit. Aarsaa kanfalaa nama jiru waan ta'eef jechuudha. Kana na barsiise Daawit. Kanaaf anaaf mana barumsaa kooti kompoozariidha Daawit jettee qofa nama dhiistu jechuudha. Diif namallee beektaa nama ofirratti waa laallatee nama rakkisullee miti beekte. Maaliif harka caala hojii kanaaf dabarsee of kenne waan ta'eef irra oolee bula akkuma tuu beektu manni isaa stuudiyoodha. Ani amma wal beeknutti yoo wallee walitti mufachiisnee nama dafee dhiifama nama gaafatu ani yeroo tokko nan ariifadha. Inni yookaan hojiirra uumama kiyya gaadhiifa. Hojiirra bulee yeroo tokko dadhabee naa ciisu kana fa'aa na beellamee yoon isa dhabe waraanuman kaasa. Tasgabbaa'ee maal jedhee na sossobee bishaanuma na godha sanani boba'ee dhufe kan. Deebi'a nama dippiloomaasii hamaa qabu beektaa jechuun nan hubadhaan ga'anis nan jaaladha beektaa baay'een. So kanadha amma walumaa galatti namoonni akka deef kuni just agartee calaqqee hawaasa tokkooti. Aadaa, seenaa, duudhaa saba tokkoo kan ittiin adreesitti godhan kan ittiin walumaa galatti nuti ujummoodha beektaa jechuun aadaa keenyatu nu keessatti darbaa, seenaa keenyatu nu keessatti darbaa, duudhaa keenyatu nu keessatti darbaa waan ta'eef kan quba nutti qabu malee kan quba nu qabu hin jiru beektaa. Hunduu quba nutti qaba garuu quba nu hin qabu. Akkuma quba nutti qabu immoo quba akka nu qabus barbaanna beektaa nuti. So kanaaf namoonni akka Daawit kana luuzii gochuun qabu hawaasni keenya. Namni immoo beektaa gaafa dadhabu gaafa ni du'e gaafa ni dadhabee gaafa ni dhiisee gaafa ni kufee harki isaa kiiboordii irra taa'u gaafa dadhabee gaafa maayikii qabachuu dadhabee wiilcharii irra taa'e inni akkasitti mataa ofii firiizii godhatee suufii bilicii uffatee sirbu bar waanuma fooqii sadii qabu nutti fakkaate fa'aa dhufa beektaa. Waan argaa jirru. Kanaaf wal utubnee wal gargaarree hawaasa keenyas quba qabaachisne. I think hawaasni keenya dhugaa haasa'uudhaaf gaafa rakkanni nu biraa hafee hin beeku. Nu gaddus dhiisee hin beeku. Garuu maal seetee gaafuma artistiin tokko dhukkubsatu abbaan qabeenyaa tokko kan 200 yookaan 300 kanatti kennee kaameeraa irratti obbo Ebeluun artistii Ebeluu kana godhanii jedhanii inni gaariidha. ያለውን የሰጠን ፉጋ ይባልም ጀት ወሬ ወይ ማላን ሻሉ ወይ ማላን እና ኦቶከሲን ተኢን አካታ ቤቴ ጅሬኝ ሳኒ ጅጅራም እኒ አማ ነሞት አከዳውት ከናፍ ኢመርጀንሲ ጎነ ማለ እኒ ኢንስቲትዩሽኒ ተኤ ግራውንዲ እቹን ቤዝመንቲራ ከኤ ዋንቲ ወጀተሙ ቀቡ ጅራ dhugaa haasa'uudhaaf karaa gama artii Oromoo irratti mootummaanis kaanis
akka nuti jabaannu waan barbaadu natti hin fakkaatu. Har'a yoo jireenyi Daawit Taaddasaa fooyya'e muuziqaa afaan Oromootu fooyya'e. Yoo Daawit Taaddasaa itti tole muuziqaa afaan Oromootis akkasuma tola. Weellisaa afaan Oromoo weellisuutis akkasuma tola jechuudha. So kuni waan cimee deeggaramuu qabu. Dhaba abbootii qabeenyaa hin qabnu deeggarsa istiidiyoo isaa guddisuu jechuun qabsoo Oromoo namatti jiru deeggaruu jechuudha. Waan biraa of keessaa hin qabu. Jireenya isaa fooyyessuun yoo danda'ame waan yeroo isaa qusatu wantoota silaamaa ilma namaatiif barbaachisan konkolaataas ta'ee manas ta'ee yaaddoon jireenyaa yoo hafe muuziqaaf of kennite sun gahee muuziqaa dalagamuu keessatti gahee qaba. Mana kiraa keessa jiraachaan maatii jiraachisa istiidiyoo hojiidhaaf hin mijannee fi meeshaa hojiidhaaf hin mijanneen waa kanaa hojjetanii erga isaan asiin ga'anii nuti immoo warri hojii keenya hojjennee jiraachuu keenya waa'ee identity keenya namoota nu barsiisan kana namoota existant jiraachuu keenya gumaata guddaa godhan kana abbootiin qabeenyaatis artistoonni namoonni biyya keessas biyya alaas jiran waa dubbachuudhaaf akka inni tasgabbaa'ee hojii isaa hojjetu hojii gaggaarii ummata kana ibsu sadarkaa addunyaatti madaalu istiidiyoo gaarii ijaaramee fi manni jireenyaa bitamee fi ummata kana tajaajila guddaa akka inni godhu attention isa aartiirra fi aartii qofarra ta'e akka hojjetu gochuun dirqama. Kun immoo ummata Oromoo ummata miliyoona 60tiif salphaadha. Ani akka weellisaa tokkotti wanni daa'itiif wanti guutamuu qabu baay'eedha. Tokko muuziqaa ammayyaati isa meeshaa ammayyaati isa barbaachisaa. Lammata kaameeraa mataasaa isa barbaachisaa. Konkolaataa mataasaa isa barbaachisaa. Jireenya mana mataasaa isa barbaachisaa. Kana waan ta'eef ummata Oromootti nus gadi baanee akkamitti daa'it bukkee dhaabbachuu akka qabnu har'ummarraa qabee anis waada seenaa hin jedha. Namoonni muuziqaan kun waan keenya wanni kun kan kooti wanta kiyya daa'it anaaf dhama'aa ture halkanii guyyaa aadaa kooti afaan kooti borullee naa ceesisa jedheetoo itti amane waan kanarratti hirmaachuu qabaan jedhan. Wal gargaaruu dirqama erga inni teessoo hin tolle teessoo gogaa irratti goggogee dhibameen booda yeroo baay'ee namoonni keenya wal gargaaruudhaaf kan kaa'e. Erga namoonni wiilcharii irra taa'an booda yeroo baay'ee dadhabinni namaa kufaatiin namaa kan nutti mul'atu. Namoota umurii isaanii guutuun jiraatan kanaaf immoo akka isaan jiraatanii jireenya dhandhamatan gochuutu nurraa eeggamanuu akka sabaattiin jedhamu. Yaaluun utaalteettuma gaafa ishiin geerarsaanii kaan jajjee kaan abaartu kaan immoo kaan doorsistee kaan moosistu kaan onnachiistu qofa sanyii namaa jechuun bu'aan qabu. Leenca keenya maaloon bu'aan qabu. An uumama kiyyaan waan hin qabneen isee ona jajje natti no'u waan hin qabneen isee ona qeeqqe natti hin qorru beetta kun uumama jaarsa jalattan guddadhe. Kanaaf waan na ta'uu qabu nuti uummanni nuti irraa dhalanne beetta nuuf miti beetta warra gudeeda isaa keessaa baanee miti urmaafu nama siree irraa bu'ee ciibsu gadi galoon immoo hin dhabamtu addaggeen immoo hin dhabamtu asumeen hin dhabamtu as dhiyoon hin dhabamtu beetta. Kanaaf uummata keenya irraa abdii guddaa qaba waan ta'eef nu ijaaraa bakka dogoggorretti nu qunxuuxee nu adabee nu sirreessaa waan isaa gammachiisne kanatti immoo mataarra nu baatee deema. Kanaaf saba kanarraa dhalachuu waan guddaa eelukoo atis baay'ee galatoomii baay'ee galateeffadha Acuekoo. Egaa wanti nuti irra kaasne kun waa'ee deebiidhaa deebii uummanni keenya sakkaata beekna wanta kana nuti keessatti kaasne rabbi si gargaaru baay'ee galateeffadha naa jiraadhu. Thank you. Daa'it kana gargaaruun qoda lammiiti. Wal gargaaruun qoda lammiiti. Jiruu gadadootiin qobaasaa kunoonuma jira jiruu gadadootiin.